Gaafatee see afuura keetiin na ilaaliiti maalan ta'a 2019. Waggaa dhuftu waa'ee koo maaltu sitti argama? Waggaa dhuftu moo? Yesuus irraa waan deebiteef akka Yihuudaa hin kassartaa dhattee of ajjeefta. Itti muu jammare. Yihuudaan otuu nyaati naqee of ajjeese waan ta'eef dhattee of ajjeeste. Egaa tiiktookii kan akkasii waraabaa jirtan abdii guddaan qaba. 2019 Raajii Taaddeen of ajjeefta jedhee waan natti himeef sagalee kanallee akkasiin qabachaa deemtan hin barbaadaani. Eeshi baay'ee gaariidha. 2010 mindinno ji'a shanaffaa kana keessa fakkeenyaaf har'a ganama fakkeenyaaf yoo dubbanne ji'a shanaffaa kana keessa maal hojjechuufan sagantaa qabadhee jiran man. Minatti waraabuu dhiiftanii gadi galagashitanii yoo waraabdan Taaddeen sodaa keessan hin qabu garuu waa masirri numan sitti himan. Namni Waaqayyo irraa deebi'e numa of ajjeesa dirqama. Yihuudaanuu birrittiin gooftaa gurgure dhaqee galagashee gad of ajjeese hin nyaanne birritti lafa awwaalatu ittiin bitame waan ta'eef atiis akkasuma taataasiin jechuun barbaade buchoo. Waaqayyotu sitti miti akkan of ajjeesu Raajii. Maal kunoo itti muun gaafatu mul'ataadha namni Waaqayyo irraa galagalee fayyaa maal qaba? Okay, ji'a shanaffaa keessa sagantaan ani fafadhee jiru maalidha minatti maame kanallee. Eessa dhaquu fayyaadaa jiran? Maal hojjettaa waa hun hojjettu maal hojjettare? Maal buddeenoo nyaattaa? Addiyee buddeenoo nyaattaa jireenya bara baraan argattu malee buddeenoo nyaattaa maal buddeenoo sareenoo nyaatti maal? Raajonni iddoo tokko tokkotti utusaan dhuganii machaa'anii utusaan dubartoota meeqa duukaa gaalamootanii hin argama. Waaqayyotu sin ajaje moo miira keessaa hunda qulqulluudhaare? Maasila hunda qulqulluudhaare an keessan iyyuu meeqa akkas taa'u maal hunda achi keessa hunda miti as keessa hunda miti. Suma mataa keerra fakkeenya fudhadhe ammati wanta hojjettanii qabaachuu dandeessu qulqulluudhaati. Ani moo? Qulqulluudhaati. Dhiiga Yesuusin qulqullaa'eera. Ati qulqulluudhaa jechuudha. An dhiiga Yesuusin qulqullaa'eera. Lammaffaa waanjoo garbummaa jalatti deebitanii hin qabaminaa'edha. Qulqulluu ta'uu keetiif wanti ragaa sii kennu ni jira Raajii. Dhiiga Yesuusin qulqullaa'eeraan. Dhiiga Yesuus waan qulqulloofteef cubbuun sirra hin jiru kan jedhu naa kennime. Akka jedhu. Oo. Madaa'u isaatiin madaa keenya fayyisee. Madaa keensi gaafadhe miti mi'anoo fayyuu keensi gaafadhe madaa keetiif. Madaan madaa caalu cubbuudha gaa. Miti cubbuun kee sii dhiifamee qulqulluudhaati ati qulqulluudha kan jedhu ragaa macaafaan nu kennime qulqulluu ta'uu kee. Maali cubbuun gosa lama akka ta'e yoo beektaa ammati cubbuun gosa lamaan akka. Keessa akkamiin hojjettati? Cubbuu gosa lamaa kana kee akkamiin hojjetta? Mee maal fa'a innis? Cubbuu dhaalaa fi cubbuu hojjetanii dhufuu waan jedhu jira laa. Isa kana keessaa akkamiin hojjettati? Cubbuu san hojjettee inni anni ifate wal farmaa jirru kun iyyuu cubbuudhaan beektanii. Maaf cubbuu hojjetta reeto Raajiidha. Ergi beetta cubbuu ta'uusaa beetta ta'e. Ani cubbuu hojjechaa jiru kan waan sirriin sitti maayiraam isa bade barbaadaan jira mamman. Siisa bade siisa kuufe akkati deebitee jaaramtuun barbaadaa jira mamman. Raajii walfalmuun keenya iyyuu cubbuudhaa jette. Eeshi walfalmuun keenya kun immoo cubbuu miti. Fakkeenyaaf Barsiisa Phaawulosiif akka barsiisa Phaawulosiif akka barsiisa Yesuus warri kutaara maasaan kee takka walfalmuun keenya cubbuudhaa jette. Amma immoo deebite. Barsiinni Yesuusiif barsiinni Phaawulos eessatti warri kutee amma meeddoon itti warri kutee natti himi. Oi, walumaa gala kanan si gaafachuu barbaadu yoo jiraate ati cubbuun kee sirraa qullaa'ee ati qulqulluu ta'uu keef ragaa macaafa si deeggaru natti hime. Cubbuun kun irraa qulqullaa'u saamoo?
lakki ati qulqulluudhuma ta'uu kee ati qulqulluudha waan taateef kan jedhu ragaana naalaa dhume mana keessa dhiiga Yesuusiin qulqulloofteetta kan jedhu ragaanaa kennu. Maal inni kun beekamaadha. Maal goota dubbisaanan labaa turte hoo? Ani raaji ragaa macaafanaa kenni qaba maaloo daraa rabbii ragaa macaafanaa kennee Akkam fayyemoo? fayyuu kee miti maal dhukkubsata. Kanan si gaafataa jiru qulqullaa'uu keetiif ragaa macaafanaa kenni. Atumti kun qulqullaa'uu keetiif ragaa macaafanaa laatu. Ragaa baafadhu nattaa sa'i maaloo.